Waajjirri kantiibaa magaalaa Adaamaa waajjira Public Service magaalichaa waliin ta'uun hojjettoota tajaajila wiirtuu tokkoffaa gaaddisa odaa Adaamaatiif leenjii hubannoo humuu kenne. Leenjichis tajaajila wiirtuu tokkoffaa gaaddisa odaa Adaamaa fuulaa fuulatti kennamaa jiruun cinatti tajaajila onlaayinii fayyadamuudhaan abbaan dhimmaa bakkuma jiru taa'ee galmaa'uun tajaajila barbaadu akka argatuu fi yaadamee hojjettoota kanneeniif kan kenname ta'uu itti gaafataman waajjira Public Service fi qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu himan. Amma hubannoo kennaa kan jirru duraan waajjiraan hojiin kun kan hojjetamaa ture. Amma waajjiraan kan hojjechaa turre sun dhiisnee tajaajila bakkee tokkotti sassaabneeti kan jirru. Tajaajilli kun fakkeenyaaf foddaa tokkoffaa keessatti dhimmoota ragaalee bu'uuraa'edha. Dhimma dokumentii wajjin wal qabatan jechuudha. Foddaan lammaffaan kan jiru dhimma xalayaa adda addaati. Xalayaa deeggarsaa adda addaa kennuu jedha. Sadaffaa keessatti dhimmoota bulchiisa wajjin wal qabatan. Duraan waajjiraan kennaa turree jirra. Amma immoo tajaajila bakkee tokkotti sassaabnee jirra. Tajaajila kana keessatti hojjetaan akkamitti waliin ta'e karaa qindoomina qabuun waliin hojjeta. Akkamitti walitti hidhamuu qaba. Kallattii hojii kan kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa Adaamaa fi qindeessaan kilaastera hawaasummaa obbo Nigaatuu Mootummaa tajaajila haqa qabeessa ta'e kennuun riqicha mootummaa fi uummata walitti tajaajiloota gaaddisa odaa Adaamaa jalatti kennamaa turaniinis milkaa'inoonni guddaan argamuu kaasan. Ani waliigalatti kanan kaasu seektaroonni amma fayyaa irraas kaastan, carraa hojii uumuus kaastan, tajaajiloonni tokko tokko kan biirootti illee rarra'an jiran, kan aanaa irratti illee rarra'an jiran. Isaan kunniin illee ilaalamaa jiranii jechuudha waliigalatti maal ta'uu qabanii. Tajaajila jedhamanii kan sadarkaa biiroo irratti rarra'an maal ta'uu qaban. Tajaajila jedhamanii kan aanaa irratti fakkeenyaaf haa fudhannuuti hojii dhabaa calaluu sadarkaa kamitti aanaa irratti jechuudha kan gaggeeffamu wiirtuu gaggeessa waan ta'eef. Haa ta'u garuu yeroon argamuu dhabuu fi tajaajila kennamu irratti hojjetaan hundi hubannoo wal fakkaataa dhabuu irratti harcaatiin waan mul'atuuf kun sirreeffamu akka qabus dhaamaniiru. Qinoota xixiqqoo kana of jalaa maqsinee ciminoota fi yaadota haala keenyatiin immoo itti daballee tajaajilicha kana ol deemsisuu qabna waan ta'eef yeroo taanu keessatti dhimmi leenjii, dhimmi qajeelfamaa, dambii, qormaatichas giddu galeessa godhe kan irratti marii waliin gaggeessina waan ta'eef ammaaf kanuma irratti yoo geessinee